Kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu mana keessan teessanii daawwachaa kan jirtan miidiyaa wiirtuurraa qophii ogbarruuti. Maqaan kiyya Bilisummaa Shibbiruu kan immoo Qaqqabaa Shibbiruun jedhama. Mee ogbarruun Oromoo osoo eegalletee maaltu ta'aa ture jettee tilmaamtanii akka barreessaa tokkotti? An akka yaadutti namni kitaaba barreessu nama dubbisudha beektee tarii akka inni tilmaamutti amma fakkeenyaaf warreen akka Jiinsaa Boqotuu, Gaaddisaa Birruu. Kanaaf mee bilisummaan kitaabota hiikaa kitaabota afaan biroodhaa gara afaan Oromootti hiikaa akkati kitaabota biroo kana hiiktuuf maaltu si kakaase? Akaakayyuunsaa tapha cheezii taphachuu jaallata. Oshoon xiqqummaan deemee maaliif kana taphattaa jennaan yeroon ittiin gubaa jedhaan akaakayyuunsaa. Mee yeroo gubattu agarsiisii akkatti akka inni gubatu agarsiisee jedhee gaafata. Daa'immoo kaasee. Abaluun akkana ta'e wantooti jedhamanii ni mul'ata. Oromoon waa'ee isaa seenaa isaa baruudhaaf fakkeenyaaf dhaloonni seenaa kun seenaa kiyya seenaa saboota kiyya gootota Oromoon turanii Oromoon maal ture jedhee baruu yoo barbaade kan sabni biraa anatu Oromoodhaaf ni fedhee barreessee iyyaafachuu nabu kan isaa fuudhee dubbisaa jechuudha. Oshoon jalqaba wantoota namarraa namoota biroorraa adda ta'an mul'isuu kan jalqabe dhalatee guyyaa sadiitti jedha seenaansaa. Maal jedha Oshoon ani jedha rasaasa Nabiyyuu Muhammadii fi Yesuus Kiristoos qawwee Yesuus Kiristoosii fi kan Nabiyyuu Muhammadiin fayyadamadha. Rasaasa garuu kan kiyyan itti galfadhaan. Qawween garuu kan isaaniidha. Qawwee kanuma isaanii fayyadama. Rasaasa garuu kan kiyyan itti galfadhaan. Kitaabni Oshoon yeroo hunda waaqa mormaa jedha. Amma Oshoon maal jedha beektaa? Jechi Waaqayyoon ibsu yoo jiraate jecha jaalala jedhudha jedha. Kitaaba kana yoom eebbisiisuu fi keessatti? Kan eebbifamu sadaasa soddoma yookaan gaaf guyyaa soddomaa ji'a sadaffaa 2016 magaalaa Buraayyuu Keellaa Hoteela Guuteetti eebbifama sa'aatii 7 eegalee. Kitaabni kuni falaasama jireenyaa jedha. Falaasamni jireenyaa maal akka ta'e immoo kitaaba kana guyyaa gaafa eebba sanaa namoonni naannoo sanatti argamtan akkasumas bakkoota garaa garaatti argamtan deemtanii sirna eebba sana irratti hirmaachuudhaan barreessicha jajjabeessu.